Akkanagaa oduu gammachiisaa nama yuutuu dhagayaa wal dhageessisa. Oduu gammachiisaa namuu dhagayaa wal dhageessisa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ustaazanii fi akkasumas barattoota onlaayinaa hundi keessanuu salaamanni keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti xiyyaara shabakaa jedhamu yaabbachuudhaan lagaa gaara qaxxaamuruudhaan imoo zuum waatsaappii tiktook feesbuuk keessa qaxxaamuruudhaan bakka isin jirtanitti gurra keessan isinii haa bu'u isiniin jechaa oduu gammachiisaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduun gammachiisaan san maali mee isin? Ijoolleen qaqqacaleen urjiiwwan dachii kan tahan kan yeroo dheertuudhaaf toora aappii onlaayinii dhimootti barumsa isaanii bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een galgalaa ganama osoo hin jenne rakkoo shabakaatiif rakkoo madaamii dandamachuudhaan guyyaa arraan tanaa xumuruudhaan gammachuu addaatiif fuula isaaniirraa ifaa bar ijoollee qaqqacalee urjiiwwan dachii kan tahan. Yaaboo eenyu isaan sinaa barattoota markaza kamiiti? Abshirnarraa rakkatinii siif hima. Ijoollee qashti qushummee kan tahan barattoota markaza biiftuu bariisa kan yeroo dheeraadhaaf toora aappii onlaayinii dhimootiin barumsa isaanii barachaa arraan tanaa kana gahan gammachuu guddoon nu dhaga'ima waan taateef obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii kanneen markaza biraa keessatti argamtan akkuma ammaan dura gammachuu ta'eessan bakka adda addaa irratti wajjin qooddachaa turre arraan tana guyyaan keenya nurraa hin hafenaa koottaan wajji qooddadhaa isiniin jedhan. Yaa maashaa Allah eenyu garuu ustaaziin isaan barsiisee guyyaa arraan tanaa kanaan gahe? Egaa namni barattoota isaa qaqqaalii fi gaggaarii kana barsiisuudhaan guyyaa arraan tanaan gahe Ustaaz Abu Muusaa leenca fakkii namaa leenca haati deeyse barattoonni koo yeroo laffaatii tiyya akkanatti hojiin agarsiisan gammachuu guddoon na dhaga'ama waan taateef cufti keessanuu akka dhuftanii gammachuu teenya nu wajji qooddattan isiniin jedhan. Amiirrannummaan ustaazaa wajjin markaza guyyaa arraan tanaa kanaan gahan eenyu faadhamee maqaa isaanii naaf hime. Abshirnarraa rakkatinii siif hima. Amiirri takkaffaan Samiyaa yoo ta'u akkasumas amiirri lammaffaan Maryama. Egaa sagantaan tunis sagantaa ajaa'ibaa waan taateef daa'imwanii fi culamaa'iwwanii fi akkasumas ustaazootaa fi barattoonni adda addaa waan irratti argamaniif cufti keessanuu dhuftanii akka qoodarraa fudhatta. Sagantaan ajaa'ibaa tunis kan isin gaggeeffamtu bara 19 guyyaa Khamisaa oollee galgala Jum'aa akka Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 kan eegaltu yoo ta'u akka Saudi Arabiyaatti immoo galgala keessaa sa'aatii 8:00 waan eegaltuuf akka Duwaayitti immoo galgala keessaa sa'aatii 9 fi daqiiqaa 00 waan eegaltuuf cufti keessanuu irraa hin hafamu hin hafinaa wal argaan teenya markaza biiftuu bariisaa. Markaza biiftuu bariisaa. Markaza biiftuu bariisaa. Akkanagaa oduu gammachiisaa nama yuutuu dhagayaa wal dhageessisa. Oduu gammachiisaa namuu dhagayaa wal dhageessisa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ustaazanii fi akkasumas barattoota onlaayinaa hundi keessanuu salaamanni keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti xiyyaara shabakaa jedhamu yaabbachuudhaan lagaa gaara qaxxaamuruudhaan imoo zuum waatsaappii tiktook feesbuuk keessa qaxxaamuruudhaan bakka isin jirtanitti gurra keessan isinii haa bu'u isiniin jechaa oduu gammachiisaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduun gammachiisaan san maali mee isin? Ijoolleen qaqqacaleen urjiiwwan dachii kan tahan kan yeroo dheertuudhaaf toora aappii onlaayinii dhimootti barumsa isaanii bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een galgalaa ganama osoo hin jenne rakkoo shabakaatiif rakkoo madaamii dandamachuudhaan guyyaa arraan tanaa xumuruudhaan gammachuu addaatiif fuula isaaniirraa ifaa bar ijoollee qaqqacalee urjiiwwan dachii kan tahan. Yaaboo eenyu isaan sinaa barattoota markaza kamiiti? Abshirnarraa rakkatinii siif hima. Ijoollee qashti qushummee kan tahan barattoota markazun naa'im kan yeroo dheeraadhaaf toora aappii onlaayinii dhimootiin barumsa isaanii barachaa arraan tanaa kana gahan gammachuu guddoon nu dhaga'ima waan taateef obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii kanneen markaza biraa keessatti argamtan akkuma ammaan dura gammachuu ta'eessan bakka adda addaa irratti wajjin qooddachaa turre arraan tana guyyaan keenya nurraa hin hafenaa koottaan wajji qooddadhaa isiniin jedhan. Yaa maashaa Allah eenyu garuu ustaaziin isaan barsiisee guyyaa arraan tanaa kanaan gahe? Egaa namni barattoota isaa kana barsiisuudhaan guyyaa arraan tanaa kanaan gahe Ustaaz Suleeman Waarisoo. Barattoonni koo yeroo laffaatii tiyya akkanatti hojiin agarsiisan gammachuu guddoon na dhaga'ama waan taateef cufti keessanuu akka dhuftanii gammachuu teenya nu wajji qooddattan isiniin jedhan. Egaa sagantaan tunis sagantaa ajaa'ibaa waan taateef daa'imwanii
في علماء وني في أكسو أستاذوتا برتوني أددا وارد أركمنيف شوف دي خيسان ودفتني كقود الرافلت سجنتان أجائبات نسخليسين قد جيفمتو ديسمبر خل الله ما باتي خل الله ما فابر خم الله ما في دي دمي أفر يا أربعة يقاب يا روبي أولي قلقل ساعتي خلاني في دقيقة صدما وخان إيقل تويوتو أكا سودا العربية تيمو ويا خيسا ساعتي أفري وخان إيقل تويوتو أكا دبي تيمو ويا خيسا ساعتي شنرت إيقل تيوان تاتف شوف خيسا إبراهيم فموهنا بنا والأرقان تيجا مركز النعيم مركز النعيم مركز النعيم